habashoonni akkana iitee Haacaaluu kan nyaachifte. Siyaasa abduu teettee adda. Ka Haacaaluu sittani maal siyaasaan gayaa ta'u. Abbaa warraa Faatima naa wallaltee rakkoo uumame gara siyaasaa fiduun aadaa Oromoo illee. Kanarratti anaafati haqa qananii baasuu irratti yoo hin dalagiin. Ila waa waysiimu Andu'aalam yoo qananii ajjeesee jiraate firdi isaa seerri isaa kenna. Yaadadha seerri jira beekeessa. Garuu akkana itti roorrisu Andu'aalamiin torban lamadhaa ajjeesuuf dhufaasaa ture. Yoo warri sun mucattii tana ajjeesee jiraate maalimi isin amma wanti filatan mucattii tana akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota kiyyaa viidiyoo biraatiin walitti deebinee jirra. Viidiyoon guyyaa har'aa waa'ee Qananii Addunyaati fi Andu'aalam Gosaa waan torban kana namoota hedduu haasofsiisaa jiru. Akkasumas wanti hedduu icciitiin hedduu bahaa jira. Namoonni hedduu waa'ee kanarratti yaada garaagaraa kennaa jiru. Viidiyoo kanaan walitti deebinee jirra. Haga xumuraatitti na wajjin tura. Namoonni yeroo jalqabaaf gara chaanaalii kanaatitti dhuftan subscribe godhuudhaan maatii chaanaalii kanaa ta'a. Hundi keessanuu laayikii godhaa yaada keessan yaada kamiyyuu haa ta'uti koomentii jala naa kaayaa gara viidiyootti. Habashoonni akkana iitee Haacaaluu kan nyaachifte. Mucattiin duuteemi. Haacaaluu keessa baru. Mucattiin duuteemi obboleettii teenna abboo. Obboleettii teenna. Seeraan wanti dhufeen dhufaa yoo seeraan dhufe sirna gadaatiin fixanna. Andu'aalam obboleessa kenna. Nama Oromoof jedhee sirba Amaaraa utuu sirbe gurbaan kun bar vi'eetiin deema. Makina ni deemuun hin beektu jedhe. Itti dhiis. Kana keessa seenee natti. Qabsoo abaa'oo hin qabadhuuti. Barbaadu Naaroobi gal, barbaadu Noolii as taa'ee Finfinnee gali. Godhaa jirta daalachaa ilaa. Anaafatti waan walii galuu tokko Oromoon hundi ka beeku qabu jira. Amman dubbanni ani xiqqeessee ummatu kaan jira. Haqa Qananii haa dubbannu. Haqi Qananii du'i Qananii du'a nam tokkee. Siigalee ka Haacaaluu du'a siyaasaati. Ajjechaa siyaasaati. Ka Qananii ajjechaa siyaasaa miti. Siif kanaaf Qananiif abbaan fedhe sagalee ta'uu danda'a. Ka Haacaaluu ka siyaasa Oromoo fi firoottan siyaasa Oromoo. Qananiin gaafa ardii kanarra jiraattu Qananiin akka intala Oromootti bareeddee mudhattee midhaaddee Oromummaa ofii barsiiftee kafanaa babbareeda godhattee nabsee isii Rabbi haa sabbaru bakkisiin jettutti. Jennati siyaa kenna. Mucatti michuu ani hin beekuun. Andu'aalam abduu teettee yaadda. Siyaasa abduu teettee adda. Ka Haacaaluu sittani maal siyaasaan gayaa ta'u. Abbaa warraa Faatima naa wallaltee rakkoo uumame gara siyaasaa fiduun aadaa Oromoo illee. Kanarratti anaafati haqa qananii baasuu irratti yoo hin dalagiin. Ila waa waysiimu Andu'aalam yoo Qananii ajjeesee jiraate firdi isaa seerri isaa kenna. Yaadadha seerri jira beekeessa. Garuu akkana itti roorrisu Andu'aalamiin torban lamadhaa ajjeesuuf dhufaasaa ture. Yoo warri sun mucattii tana ajjeesee jiraate maalimi isin amma wanti filatan mucattii tana gurbaan kun hintuma. Tumni kun maalirraa dhufe eeke namni dubartii takka jaalatu hinaaf namni hinaaf dubartii mucattii akka malee bareeddi. Sigaleera dubartiin bareeddi. Nama nyaatti bara baay'ee. Yaa akka malee bareeddi mucattii. Dhugaa tokkos ta'uu jaalachaa. Dhugaa tokkos ta'uu ani hin beeku ture. Akka malee bareeddi daamatti. Dhugaa tokkos ta'anii ani hin beeku ture ishii. Haga gaafa duute jedhanii gadi baasanii. Isaa booda ijoollee daalachaa. Gaafa duute jedhanii gadi dhuftee isaa booddee tirees godheen duuba ilaala jennaan uffata aadaa Oromoo garaagaraa uffattee sabboonummaa isheen calaqqisiisaa turte. Injinaringii barattee. Eekee sheexanni anaaf siddu uumamuu hin danda'amaa ta'e. Mucaan guyyaa guutuu siwijjii oolee. Kaarpetira deemsaa oolee maal jedheet galeet sheexanni waan godhe. Mee let's wait for a fucking police report. Okay? Nigga. Waan ani jechuu jiru daalachaa. Waan ani jechuu jiru. No, let's just wait. No. Okay, maafsiif. Ila dubbiin tun Oromoo dhahuuf malee Andu'aalami tokkicha dhahuuf himti isa Oromoon. Jarri hafaarsitu. Jarcha hafaarsitu. Dhugaan daamattii tanaa boolla Andu'aalam daamattii tanaa ajjeesee jira. Takka obboleettii kiyya ajjeesee isa laala. I will never forgive him. But let's wait. Come on, nigga. You're smart ass nigga. Let's wait. Habashoonni udii axxaarraanii wanti yoonisee gaanfa udii ulugat fa'ooftu. Isaan Oromoo irraa dhimma qaban. Haacaaluu akkana nyaachisan. Come on, nigga. Yoom waa barannan. Dhuftee
Akkana gootee dubartii wayii kirkirkirkirkir. No, fuck this shit, bro. Come on. Ela waa tokko qabadhu. No, please. Egg, wait. Oromo Salami, Abbaan Gadaan jira. Seera, itti baa seera. Inni mucattiitti akka Hacaaluun taane jedheera. Oromoon martinuu teennee eegaara. Eegi. Mr. fucking investigate haa dhumatu cadhisaasi. Habashoonni haasuu. Takkaan dhagee waa tokko si qabsiisa. Waa tokko si qabsiisa na dhagaye. Akka Oromootti du'ii qananii siyaasaa hin qabu. Ishiif sagalee haa ta'amu haqi ishii haa ba'u. Viidiyoon guyyaa har'aa kana fakkaata. Yaada keessan yaada qabdan kamiyyuu koomentii jalatti na barreessaa. Namoonni haga ammaatitti ilaaltanii maatii hin ta'in maatii ta'a. Hundi keessanuu laayikii godhaa. Viidiyoon kun namoota hedduu bira akka ga'uuf sheer godhuu hin irraanfatina. Ana wajjin viidiyootti aanuun wal agarraa hangasitti turtii gaarii.